Waxabajjii 18 bara 2017 Oromiyaa News 24 irraa odeeffannoo gaggabaaboo isiniif dhiyeessa. Odeeffannoo wajjin anu marqaasimii. Iyyata barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi mana marii nageenyaaf dhiyeessiteen Israa'el naannoo qilleensa koo cabsitee Iraan haleelteerti jechuudhaan Iraaq himatte. Xalayaa mootummaan Iraaq gocha Israa'el balaaleffachuun barreesse. Israa'el seera idil addunyaa cabsitee onkololeessa 26 halkan bakka waraanaa Iraan irratti haleellaa qilleensaa raawwatteerti jechuudha. Ministeerri muummee Iraaq Mohammad Shaahil al-Suudaanii waliigalteewwan bu'uura tumsa biyyoota lamaanii fi tartiimoo ilaalchisee mootummaan Ameerikaa waliin marii hatattamaa akka gaggeessu ministeerri dhimma alaa Iraaq qajeelfama kennuunis hubatameera. Gabaasni kun Israa'el kaleessa naannoo qilleensa Iraaq sarbuun Iraaq, Iraanii fi Siiriyaa keessatti bakka waraanaa Iraan 20 ol haleeluu isii irratti hundaa'eeti. Masriin Gaazatti yeroo gabaabaaf dhukaasni akka dhaabatuuf yaada dhiyeessitee jirti. Pirezidaantiin Masrii yaada kana kan dhiyeessan kaleessa yeroo marii dhukaasa dhaabuu Gaazaa Kwaatar Do'aatti gaggeeffamuu jalqabeettidha. Masriin namoota Israa'el kanneen Hamaasiin booji'aman 4 hidhamtoota Filisxiin tokkoon jijjiiruuf Gaazatti guyyoota 2 dhukaasa dhaabuuf yaada dhiyeessaniiru. Pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Siisii kanaan kan dubbatan yeroo waraana lubbuu namaa galaafate Gaazaa keessatti gaggeeffamaa ture waggaa tokko oliif xumuramuuf deebi'ee mariin eegalamettidha. Daareektaroonni Moosaadii fi CIA konfiraansii Kwaatar Do'aatti eegale kana irratti kan hirmaatan yoo ta'u, yaada diinummaa dhaabbataadhaan akka dhaabbatu Ameerikaa dhiyeessite irratti gorsa kennaniiru. Abdul Fattah al-Siisii ibsa gaazexeessitootaaf pirezidaantii Aljeeriyaa Abdulmajid Tuwebeen waliin Kaayirootti kennaniin yeroo dhukaasa dhaabuu dhaabbataa taasisuuf tattaaffiin godhamu keessatti mariin guyyoota 10 itti fufa jedhanii dubbataniiru. Aangawoonni Iraan haleellaa Israa'eliif deebii akkamii akka kennan akka murteessan Alii Kaameniin dubbataniiru. Kaameniin akka jedhanitti qondaaltonni Iraan haleellaa Israa'el kanaaf deebii akkamii akka kennu ni murteessu. Hoogganaan olaanaan Iraan Ayatollah Alii Kaameniin kaleessa aangawoonni Iraan haleeltee guyyaa 2 booda haasawa taasisaniin humna Iraan Israa'eliif agarsiisuu qabu jechuun Reuters gabaaseera. Gocha seexanaa mootummaan Ziyoonistii guyyaa 2 dura raawwate tuffatamus ta'ee ol kaafamee ilaalamuu hin qabu jedhan Kaameniin.